intalaati ganaa dahuudhaaf teessuutu fiidiyoo ati irra gochaa fi jechaan sooshaal miidiyaa gubbaa agarsiisaa jirtu kana laalee sirraa rifachuu ta'a boru. Gaafa ati baalagee kaagara hin qabne taate yoo obboleessi kee niin beeka jeefi dubbachuu qaanfata. Abbaan kee xiyya jee siimachuudha qaanfata. Haati teetii yeettee siimachuu qaanfata. Maadha abbaa keessa hin cinqitan. Nutiin irra akka kaagara hin qabne boru ijoolleen teenyallee nuun rifachuuf teessi beeka. Laala haadhatee waan isiin haasoitu gaafa jedhanii mucaa kee qalbii cabaa boru. Intalaati gadaattellee yoo duutellee ijoolleen teessii mataa qaqqabachuudhaa ta'anii beeka. Haadhatee isanii barbaalageen tun gaafa jedhanii mee dhuguma rabbiin ni tolti dubbiin tun. Ilma keetiin haadhatee baalagee tan waan isiin haasoitu miidiyaa gubbaa mee dhagayyoo namni jeen mee dhuguma rabbiin si gammachiisa. Intalateetiin haatee baalagee tan waan isiin daleeydu waan isiin hojjettu waan isiin dubbattu laalimee yoo jeniin si gammachiisa. Maa ijoollee teessan qalbii cabsitan nama keessatti akkamittiin nama kana duratti akkamittiin rabbii kiyya fuula duratti waan akkanaa dalaga rabbiin nan dhiisu namni maal naan jaa rabbiin maal naan jaa namni gaafa maal naan jaa ni dhabe kutee beeka naman salaanneef naman saalfanneef dachiin balloodha jan. Kun dhaamsa keenya waa'ee saalfii yookaan waa'ee qaanfii kutaa lammaffaadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا وجالتمتوتا وبليين كيا وبليتوان كيا خنتورا خنا ندا وجاجرتن هند خيسنو بكجرتن مرت نجين ربي سنرت هاجراتون سنين جا خنت أنصران إن شاء الله تعالى واه سالفي بروم سخينا يخاو وايك أم في سفو إيجوان جاموسن قتال ما فاق بني ديان نجرة أكاسي قديت تتدياد داي سنين جاتي خرا بروم سخينا ولينجينا. Obboleeyyan kiyya akkuma dura walii himnee turre akkuma sagantaa dabarte kutaa tokkoffaa irratti wal hubachiifannee turre alhayaa'u min allaahi alhayaa'u min almalaa'ika alhayaa'u min annafsi alhayaa'u min annas. Rabbi irraa qaanfachuu maleeykota irraa qaanfachuu ilma namaa irraa qaanfachuu ifirraa qaanfachuu waan juu walii himnee turre qaanfii bakkaan gana koonee laallee turre. Rabbi irraa qaanfachuu maleeykaa irraa qaanfachuu ifirraa qaanfachuu fi hawaasa irraa qaanfachuu waan juu. Ilmi namaa tokkolleenu kan nama wajjin hin dhalatin hin jiru kan namarraa hin dhalatinis hin jiru. Namni yoo waan biraa dhabee namarraa dhalate san qaanfachuudha qaba. Haati isaa irraa fagaattee yoo jiraattellee itti dhiyaattee yoo jiraattellee gaafa isaa agartu yookaan inni kun ilma kiyya yookaan isiin tun intala tiyya gaafeettu ittiin mataa qaqqabachuu hin qabdu. Gaafa intala siitii bar gurbaa siitii bar janiin mataa ittiin qaqqabattee akka nama isiin dahinii yookaan akka nama isan dahiniitti nama keessa gattee kaattee dhokachuun hin qabdu. Mataa ol qabattee baran haadha saati baran haadha siiti jettee ittiin dhaadachuu danda'uu qabdi. Obboleeyyan akkasitti ittiin dhaadachuu danda'uu qaban abbaan akkasitti ittiin dhaadachuu danda'uu qaba. Yoo kanan taane intala haadha abbaa mataa gaccabsitu intala obboleessaa obboleettii aalii ollaa mataa gaccabsitu yoo taate qaanfii dhabdee gurbaa haadha abbaa obboleessaa obboleettii aalii ollaa mataa gaccabsitu yoo ta'e qaanfii dhabee kun jiraachuu irra yoo du'eerra wayyaadha jechuudha. Jalqaba irratti karraa qaanfachuu qabnu rabbii keenya. Inshallah ta'ala rabbi irraa qaanfachuu waan juufi qaanfii jechuun maal akka taate waliin kan laadhu ta'an hordofa. Nabiin keenya fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan istahyuu min allaahi haqqa alhayaa aboo rabbii keessan irraa qaanfadha. Ilma namaa irraa yoo qaanfachuu illee baattan rabbi irraa qaanfadha. Ilma namaa jalaa dhokattee waa balleessuu dandeessa jalaa dhokattee waa raawwachuu dandeessa boolla seentee gaara baatee bosona seentee hulaa cufattee waan fedhe dalaguu dandeessa akka inni sin agarretti. Waan fedhe dalaguu dandeessa ilma namaa akka inni sin garretti garuu rabbii kee bakka feete odeetti jalaa dhokachuu hin dandeessu. Kanaafuu dhugaa qaanfii san rabbi irraa qaanfadhaa jannabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Aboo qaanfii dhugaa rabbi irraa qaanfadhaa tafa fakkee isaa fi akka isaa hin qabne ilma namaa biratti akka nama qaanfatuu fakkaattee ta kophatti rabbii kee qaanfachuu dhiiftee ulaa cufattee badiin daleeyne. Tagaara baatee bosona seentee ilma namaa irraa dhokattee badiin daleeyne. Talaga buutee ilma namaa irraa dhokattee badiin daleeyne. Teeroo hundaa'u rabbiin na harkeettee rabbii keetirraa qaanfattu ta dhugaadhaas rabbi irraa qaanfadha. Hedduun namaa ilma namaa bira gaafa jiru nama imaana qabu fakkaata. Nama rabbi sodaatu fakkaata. Nama rabbi irraa ilma namaa irraa waa qaanfatu waa saalfatu fakkaata. Nama safuu amantii safuu hawaasaa eegu fakkaata. Garuu gaafa nama biraa kophaa bahee namni harku jechuuf itti amane waan fedhe dalaga. Yoo namni isa harku baatillee rabbiin na harka waan juusan hin yaadu jechuudha. Yastaqfuuna min annaasi walaa yastaqfuuna min Allah. Rabbi irraa dhokachuu hin dandeenye rabbiin ilma namaa irraa dhokatan malee. Kanaaf qaanfii dhugaa rabbii kee qaanfachuu qabda. Isa jalaa dhokachuu hin dandeenye san. Bu'uuraalee amantii islaamaa sadeen keessaa tokko ihsaan. Ihsaan jechuun an ta'budu Allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Rabbi jalaa abadan dhokachuu hin dandeessu. Huwa alladhii yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin.
استحيوا من الله حق الحياء أبو كان في لغة ربي خيسن الراكان فدا الحديث حديث ندير هذا أسمت دابنا رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني إمام الألباني حديث خان حسن جنين كان في أشوا وان غاري هند وان بجلتي همتو أشوا وان فارفمتو هند وان بجلتي همتو أشوا واني غارين حالوني غارين المنا ما تيم فارفمو إتين نمن خن نمجبا نمن نمجام هندي كان في جل ولي كوما وسلطان الأخلاق الرشيدة حال غارين هندي موتي كبا موتين حال غاريدا وكان فشورا جن وسيد الأخلاق المجيدة حال الفنا صدركادا حال قدنا كان في دوبان جرن إسيد سيد حال غاريتي وهو خلق الإسلام الذي يختص به الإسلام حال إسلامنا خإسلامني اتي وصفمو حال إسلامنا خإسلامني اتي بيكمو أكا أدان نما برارا كان في ديشو أران تنميلا لا جولين منتي برا قبدو كان في قبدي جولين تنيتا منتي إسلاما قبدو كان في واتا قرب دي جرد نما كان فچيس جولين دون إسلام يچو دافو اتي كان فت أن إسلام اتي إسلامنا إساني وجه مچوفو اتي سال فتيچو دبرتو تا خيسمتو أكان هندل ليتهو باتو غرين إنساني يچو نبيين كيني صلوات ربي وسلام عليه حديث خيسا وانجان إن لكل دين خلقا أمنتين هندينو حالا غاري دا قبدي حالا غاري اتين بيكم تو قبدي حالا غاري اتين فارفم تو في اتين بيكم تو قبدي وخلق الإسلام على حياة حال إسلامنا دا خيسين قبد حال إسلامنا خيسين أكشرفا قبدو قام في لجن سال في لجن وها قام فتشو أكمتين نمخنا درت أكمتين ربي غيفول درت وانا كنا دلق ربي ننديس namni maal naanja rabbi maal naanja namni gaafa maal naanjaani dhabe kutee beek naman salaanneef naman saalfanneef dachiin balloodha jan alhayaa min aliimaan jechuun ni jirti qaanfiin iimaana irraahi iimaana gaafa dhabe namni salaata gaafa dhabe saalfii gaafa dhabe maal naanjaanii gaafa dhabe namummaa keeysaa bee jiran الحديث في الموطأ وفي صحيح ابن ماجه حديث نمر رابان يكون موطأ في صحيح ابن ماجه خيستين يركما مي حياة يجون مالكتاتي كلغة عرباتي سكشرياتي زلالة إن شاء الله akka lugaa afaan arabaatti maahuudhu min alhayaat qaanfiidha jechuun jiruurraa fuudhamte qaanfiidha jechuun hiikaan isii jiruudha bakki isin irraa fuudhamtes jireenya irraa fuudhamte hayaataan hayaata gaafa jennu qaanfiidhaan hayaa jennaan bakki isin irraa dhufte jiruu bakka jaamusan irraa dhufte walidhaalika yusamma alghaythu hayaa rooballee hayaa jaanii yaaman sigalte qaanfiidha jechuun jiruudha jenne rooballee jiruu janii yaaman maaliif hayaa janii yaaman jennaan li'anna bihi hayaatul ardi wannabaati waddawaabbi maaliif hayaa janii rooba kanaani beeyladaan dachiin wanni dachii irra deemtu hundinuu jiraat meeyri dachii irraa meeyru roobaan jiraat laftummaan rabbiin uumetum roobaan jiraat lafti rabbiin uumetu roobaan jiraatti wanti lafarraa magartu roobaan jiraatti wanti dachii gubbaatti irratti hundi roobaan jiraatti akkuma jiruttu jechuudha. Kana jechuun qaanfiin jireenya irraa tan fuudhamte eega taate roobninis waan beeyladaa fi ilmi namaa wanti dachii gubbaatti irratti meeyri lafaa meeyruu fi dachii illeen kattiin jiraattu taate qaanfiilleen addoonuu jireenya namni qaanfiidhaan jiraate jechuu asirraa baranna akkuma meeyri rooban qabne jiraachuu hin dandeenye akkuma wanti dachii gubbaatti irratti yoo roobni roobuu fi baate jiraachuu hin dandeenye ilmi namaallee qalbiin namaallee yoo qaanfiin qabaanne jiraachuu hin dandeessu. Ulamaa'i waan jan kama annal ma'a hayaatul ardi فكذلك الحياة حياة القلب جن أكما روبني بشان جرو دچي تهتي قام في اللين جرو قلبي تيجن أكما روبني دچي جراچسو قام في اللين قلبي جراچفت قلبين قام فين قبنه قلبي دو تورا جام تيجن قلبين قام فين قبنه قلبي جرون قبنه جن قلبي جرون قبنه جن هنگوما نمني توكو نموما قبو هنگوما نمني توكو ديروما قبو قلبي سا خيستي قام فين جراتي دوبون وقلة الحياة من علامات موت القلب قام في نمرات كاتشو ملتو قلبي نما دوت وكلما كان القلب أحيا كان أحيا أتم حياة هنگوما قلبين قام في قبوتك جرون قلبي سنين لين قودو تاتي أركم تيجن أكا استلاحات تمو قام في ديچون خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح حالا غاري تكو خابا إسا وان فكتو دلبور رافقيسون قام في جنين قام في ديچون كنم أكا استلاحات تيجو ويمنع من التقصير في حق ذي الحق gabaabbachuun raakaa abbaa san daangeessu haqa abbaa haqaa keessatti yoo namni haqa irraa qabaate haqa namaa san hin balleessu ofirraa guuta yoo haqni rabbii irra jiraate haqa rabbii san ofirraa guuta salaataan haa ta'u soomanaan haa ta'u zakaan hajjiin waajibaa sunnaadhaan
haqa rabbii firraa guutee dhaabbatan akkasumatti haqa ilma namaallee firraa guutee dhaabbatan nama qaanfii qabu jechuun yookaan qaanfii jechuun tanaa jenna. Haala gaarii tokko hawaan fokkottuu dalaguurraa nama dhoorku hawaan gaarii dalaguurra nama kaasu haqa abbaa haqaa keessatti kan gabaabbanne kan nama dhoorkuudha jenna. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan fatul baarii keessatti kanaa jira. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan jechoota warra duraarraa wanti warra ammaa dhaqqabe yookaan wanti warri ammaatti dhaqqaban jechoota warra durirraa yoo qaanfachuu baatte waan feete dalagi jechuutu ummata dhaqqabe yookaan ummanni itti dhaqqabe jecha warra durirraa jecha ambiyoota duraarraa wanti ummanni dhaqqabe yoo qaanfiin qabaanne waan feete dalagi jechuudha jenna nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yoo qaanfachuu baatte waan feete dalagi jechuun jecha warra durirraa waan ummata dhaqqabee jenna yookaan waan ummanni jechoota warra durirraa dhaqqabee jenna. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya namni hin qaanfanne wooma fedhe dalaga jechuudha inni kunis asliin isaa Bukaarii keessa jira. Gaafa akkanan laalle obboleessa kiyya obboleettii tiyya qaanfii jechuun waan gaarii takka waan hamtuu dalaguu irraa si dhorkitee waan gaarii dalaguu irra si kaaftu. Haadha abbaan kiyya maal naan jaan obboleeyyan kiyya maal naan jaan namni na beeku maal naan jaa islaamni maal naan jaa ulamaa'in maal naan jetti hayyoonni keenya maal naan jaan abalufaan maal naan jaan watanaa toomtu dalaguu irraa dhorka qaanfii irraa dhufti maal naan jaan illeen. Namummaa irraa dhufti maal naan jaanii illeen yoo namummaan qabaa namni maal naan jaanii sirra hin kaayine dantaa isaaniiti jaa yoo gara rabbiitiin dhuftees akka fedhe jaa rabbii keenyaa sodaannu. Alhayaa'u min Allah rabbi irraa qaanfachuu waan juusan irra amma geenye sirnaan wala hayaa'u yakuunu min Allah qaanfiin rabbi irraa taati wa min almalaa'ikati malaayikaa irraa taati wa min annafsi lubbuu irraa taati wa min annaasi nama irraa taati wa aadamuhaa wa anfa'uhaa على الإطلاق الحياء من الله سبحانه وتعالى ترغدو ترجبدو رب الرا كان فچودا علمنا مارا ملائكه را افر را كان فچو چالا كان فين كان غدو تي في كان جبدو رب الرا كان فچودا ربي خيترا كان فچودا ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم خنام نبي ربي الجني وانجن استحيوا من الله حق الحياء ابو كان في دغ ربي خيسن الرا كان فدا هم فكيسنا هنا كيسنا nama biratti nama gaarii fakkeessitanii hoggaa kophaa baatan rabbi irra waan hin taane hin dalagina rabbi irraa qaanfadhaa qaanfii dhugaa jenna rabbi irraa qaanfadhaa. Inshaallah barumsi keenya kan dheeranneef rabbi irraa qaanfachuu waanjuu ammallee itti deebinee kan kutaa sadaffaa keessa wajjin laallu ta'a kutaa lammaffaa illee asirra yoo goolabne bareedaadha ijoollee teenya rabbii keenya irraa haa qaanfannu maleeykota irraa haa qaanfannu ilma namaa irraa haa qaanfannu haadha abbaa keenya salphifnee qalbii isaanii ficcabsuu haa eeggannu. Nutiin irra tartiiban qabne nutiin irra akka garan qabne boru ijoolleen teenya illee nurri fachuuf teessifeef laala haadhatee waan isiin haasoytu gaafa jedhanii mucaa kee qalbii caba intalaati ganaa dahuudhaaf teessuutu fiidiyoo ati irra gochaa fi jechaan sooshaal miidiyaa gubbaa agarsiisaa jirtu kana laalee sirraa rifachuu ta'a boru yoo jiraattellee yoo duutellee ijoolleen teessii mataa qaqqabachuudhaa ta'anii beef haadhatee isanii barbaalageen tun gaafa jedhanii mee dhuguma rabbiin ni tolti dubbiin tun mee haadhatee isan baalagee tana waan isiin haasoytu dhagaya ilma keetiin haadhatee baalagee tan waan isiin haasoytu miidiyaa gubbaa mee dhagayyoo namni jeen mee dhuguma rabbii si gammachiisa intalateetiin haatee baalagee tan waan isiin dalaytu waan isiin hojjettu waan isiin dubbattu laalimee yoo jeniin si gammachiisa maa ijoollee teessan qalbii cabsitan nama keessatti maa ijoollee teessan mataa qaqqabachiiftan hiriyaa isaanii keessatti maa haadha abbaa keessan saddeeta irraa hiitan ganda keessatti haadha abbaa kee maa huccuu hanqifta ummata keessatti rabbii keen sodaattu haadha abbaa keetirraan qaanfattu ilmaan keetirraan qaanfattu obboleeyyan kee haboo ta'e adaadaa ta'e adeera keetirraan qaanfattu aalii ta'e ollaa keetirraan qaanfattu obboleeyyan wajjin dhalatte hiriyaa wajjin guddatte irraan qaanfattu tarii fagaattee baara tarkaanfatte asiin kuttee biyya namaa dheeyte biyya namaa dheeytus biyya ati dheeyte sanii rabbuma kanaa jira ka Itoophiyaa jiru rabbuma Itoophiyaa jiru biyya ati jirtus jira samiin ati jala jirtu isuma Itoophiyaa tana haalaftee adda fagaattu malee rabbiin ati jala jirtu rabbuma Itoophiyaa kana waa laman jiru rabbiin tokkuma dachiin tasaati samiin tasaati biyyi nuti jiraannu martuu tasaati haadha abbaan kiyyan harkanii biyyaa bahee jettee waan hin taane yoo dalayte haadha abbaa keetirraa fagaatte malee rabbi irraa hin fagaanne beek rabbiin achitti isumaa wajjin jira namni na beeku hin jiru jettee waan hin taane yoo dubbattee yoo hojjette miidiyaan haadha abbaa kee bira akka fidu beeke waan san osoo ta'anii haadha abbaan tokko namoonni hedduun yeroo hedduu osoo ta'anii bakka buna dhuganitti sooshaal miidiyaa gubbaa asii fiichi waa gara gaggalchaniiti haadhatee abbaa keefaa biratti fiidiyoo kee daawwatan awwan tala baalagee tana janiiti firraa dabarsan mee haadha abbaan kee hangam takka firreeffatan dhuguma rabbiitti ati waan gaarii dalayda waan gaarii dubbatta waan gaarii hojjetta miidiyaa gubbaa osoo tatteessanii osoo ta'anii miidiyaa gubbatti haadha abbaa kee bira fiidiyoo kee banan
awoo mitiyyoon tun numa jabduudha maashaallah waan gaarii malee takkan dabarsitu aboo mucaan kun numa jaba waan gaarii malee waan hamtuun dabarsu gaafa jaan abbaan kee asiichi garagalee xiyyaa bar ilma xiyyaa bar jaan hiriyoonni kee keenyaa bar ganda keenyaa wajji guddannee jan obboleeyyan kee obboleeysa keenyaa bar janii siin daadatan gaafa ati baalagee kaagara hin qabne taate yoo obboleeysi kee niin beeka jeefi dubbachuu qaanfata abbaan kee xiyya jee siimachuudha qaanfata haati teetii yeettee siimachuu qaanfata maa haadha abbaa keeysan cinqitan maa obboleeyyan cinqitan rabbii keen sodaadha haa qaanfanu rabbii keenyarraa inshaallah kutaan sadaffaan itti bufa kutaa lammaffaa asin dhaabnee jirra sheer godhaa wal biraan gayaa rabbiin anas isinis qaanfii nu haa kennu warra jannataa rabbii nu haa godhu warra rabbi irraa qaanfatu namarraa maleeykaarraa ifirraa rabbi nu haa taa'isu arraaf barumsa keenya goolabnee jirra wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh